Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3 meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kamisa guraandhala 16 bara 2017 tamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaati oduu addunyaaf immoo Babaruu Xooleen Soraa halakeetti oduu har'a sanitti hima oduu har'a qabnu keessa abbootiin seeraa mana murtii federaalaa Ameerikaa ammallee ajaji pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota musliimaa keessa nama biyyattii baqachuu dhowwuu jedhan ammallee irratti didan mataa oduu keessaa tokko. Kana irratti gabaasa qabna. White House bajata waggaa ramadame ibsuuf deemaa jedhamee eegamaa jira. Kunis maallaqa gargaarsa biyya alaa fi dhaabbatooti sadarkaa addunyaa kan ramadame of keessaa qaba. Oduu booda gabaasa qabna. Labsii yeroo hatattamaa hanga tokko laaffisuuf tarkaanfii fudhatame irratti mormitoonni maal jedhu walakkeessa sagantaa keenya boodatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina. Dhiifama bitootessa baatiin kun. Muummeen ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny waan mootummaan isaanii ijji hedduu dabran keessatti hojjate paarlaamaatti kan keessaa tokko hariyyummaa Itoophiyaatii fi Eertiraan waliin qaban labsii muddamsuulleen waan himan keessaa tokko. Akkuma kanaan labsiin muddamsuu Itoophiyaa iji jahaaf baate iji tokkoon duubatti dhumachuullee dandeetti akka jechi muummee ministeeraatti taatullee akka tokkoon ammallee dheerachuufa dandeetti. Taatullee wanni asiin duratti dhoowwaman akka jecha muummee ministeeraatti haga guddaan kaleeyyuu lakkisan waan seerii kun hajaji kaleeyyuu haga guddaan lakkisanii jedha. Hajaji eegumsa damee biyya ammoo ammallee damee tokko jalatti deebuu jalatti turuu danda'a jedha muummeen ministeeraa. Gamkaaniin ammoo akka muummeen ministeeraa jedhutti hariyyummaan Itoophiyaatii fi Eertiraan waliin qabdu biyya obboleeyyan taatee jiraattutti taatullee dubbiin tun gara Eertiraatii akka dansaan dhufuutti hin jirtu jedha. በአሁኑ ወቅት ከኤርትራ እየተሰደዱ የሚመጡ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ቁጥር በየቀኑ ከ150 እስከ 200 የደረሰ ሲሆን akkana jedha muummeen ministeeraa kunin ammaan tana obboleeyyan teenna eertiraa dhufuu jiran garanatti baqachuu jiran guyyaatti garnam 150 haga 200 ta'uu jiran kan keessa harki 5 keessa harki tokko waraan biyyi tanaati jedha muummeen ministeeraa kunin gabaasa har'aa keessatti waan hedduu irratti dubbate oduun duubatti tokkoon deebin. Waraanni Soomalee shiftaa garbaaf galaana irraa doonii saamuu fi waraan Soomaaleetii fi waraanii naannoo sun keessatti doonii irra saamu ardha walitti tokkosanii nam lamattan jidduun madaa'e. Warri madaa'e kun magaalaa Haaboo jedhan keessatti madaa'e. Humni galaana Soomaaleetiif shiftaa doonii gaazii baatee deemu tokkotti mi buufachuu fi buufachuu dhowwuu irratti wal lole. Akka warri lola kan ilaan arge VOA'tti himetti waraanni Soomaalee warri qawwee ka miilotii isaanii doonii saaman kana nyaataa dhugaatii geessuuf tuudhatu jiranu doonii isaanii jidduutti arganii lolan. Dooniin saaman kunin ka harkaa warra qawwee ka doonii saamuu kunin ka Shirilaankaati Aaris 13 jedhanii nam 8 waliin qabanii jari kun warra qabu kana keessattuyyuu warra doonii yaa'u ka qabu kana horii irraa argate achiin gad lakkisuuf yoo hedduu shiftaan doonii kunin akkanuma naannoo sun keessatti waan hedduu saaman. Taamcaqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wajjirri qarqaarsa maallaqa addunyaa IMF Paaris Faransaay jiru keessatti bombiin tokkaatee nama tokkotti madaa'e. Sun malee nami hedduu fi yookaan ammoo manneen illee ammatti homan taane akka jechitti gaafatamtuu IMF Christine Lagardeetti hujiin tunin hujii nami sodaataa naga biyyi dhowwuuf hojjete. Mootummaa Faransaay waliin hojjannee nagaa hojjattooti teennallee eeguuf hojjannaa jedhu Christine. Filiidii yookaan ammoo caccabee bombii ta'a diqqeessanii xalayaa keessatti dhossanitti mana poostaa dhufeetiin achiin duubatti nama poostaa sun itti erganiif tokko madeesse. Ministirii maallaqaa Jarmaniillee kalee bombuma akkana kan itti erganii achilleetti ammoo nami homan taane.
Abbootiin seeraa mana murtii federaalaa Yuunaayitid Isteet ammallee murtii pirezidaantiin Ameerikaa nama biyyi musliima keessa Ameerikaa dhufuu dhowwanu baqachuu dhowwuuf baase ammallee irratti didan. Doonaald Tiraamp eegee mana murtii godina Siyaatil hajaaj isaa kana fudhachuu didee eegee oliyyatee oliyyannoollee irratti dideen duubatti seera kana wayyeesseetiin dhiyeesse taatullee irraan fudhanne. Abbaan seeraa mana murtii federaalaa godina Hawaayii hajajii Tiraamp baqataa Ameerikaa dhufuu dhowwuu fi nama biyyi musliima keessa dhufu viizaa kennuu diduuf baase seera Ameerikaan bultuuni alaa jedhe. Abbaan seeraa godina Meerilaandilleen Tiraamp baqataa Ameerikaa dhufuu dhowwuun seeraa mitii jedhee hajaji kan irratti dide ammallee oliyyannaaf qopho'ee jira. Tiraamp ni gusu. Ajaja abbaan seeraa federaalaa kutaa Hawaayii Deerik Waalsan dabarsan sana pireezidaant Tiraamp murtee isa barbaachisuun caalaatti keessa oolee ittiin jedhan. Kaleessa uummata Naashviil Tenesiitti walitti qabamee jiruuf haasaa dhageessaa turaniin akka pireezidantiitti nagaa uummata Ameerikaaf jecha eenyu biyya kana seenuu akka qabu to'achuudhaaf aangoo nan qabaa jedhan. The danger is clear. The law is clear. The need for my executive order is clear. Balaan jiru ifadha. Seerri taa'es ifadha. Qajeelfamni pireezidantummaa ba'es akkasuma ifadha. Kanan filatamee seera hojii waajjira mootummaa keessaa akkaan babbadee jiru qajeelchuudhaan biyyattii keenya balaa irra jirtu uummata keenya saaxilamee jirus baraaruudhaa ture kan jedhan. Abbaan seeraa federaalaa kutaa Hawaayii Deerik Waatsan himannaa abbaan alangaa Hawaayii Daakchiin irratti hundaa'uudhaan qajeelfamni pireezidantichaa akka hojiirra hin oolle dhorkan. Abbaan alangaa Shiin falmiin isaanii uggurri yeroof baqattoota biyyoota musliimaa ja'a irratti kaa'ame heera biyya Ameerikaa sarburra darbee barattoota biyya hambaa kan miidhuu fi baay'ee barbaachisaa kan ta'e damee tuurizimii kutaa Hawaayii kan gufachiisudha jedhu. That's a big reason why Hawaii brought this case is because it's really something that dhimmisaa daran kan nu miidhu waan ta'eefidha Hawaayii kan mormite. Ajaji bakka sanaa ba'ee biyyootaa fi amantii irratti hundaa'ee nu qoqqoodu waggoota 50 booritti nu deebisuuf jira. Sana sirriidhumatti afaan baafne balaaleffachuu qabna ture kan jedhan. Uggurri inni haaraa pireezidaant Tiraampiin torban 2 dura ifa ta'e kun biyyoota ja'a kan ilaallatu si'a ta'u yoo xinnaate kutaalee yookiin isteetii Ameerikaa ja'an mormiin itti dhiyaate himatameerasi. Gamkaaniin ammoo mootummaan Doonaald Tiraamp waajjira mootummaa federaalaa hedduu irraa baajeetii xixiqqeesse. Ministeerittis biyyaatiif ammoo doolara biliyoon hedduu dabale. Ministeerii baajera doolara biliyoon hedduu irraa xixiqqeessan yookaan immoo irraa cicciran keessa ministeer haajaa alaa fa'a ka eegumsa naannootii fi damee biyya alaatii qarqaarsa kennan fa'a. Akka bulchiinsa Tiraampitti bulchiinsi Tiraamp kalee xalaayaa koongireesii Ameerikaatii barreesse keessa jedhetti wanni guddoo nagaa Ameerikaa eegu nagaan jiraachuu baannaan guddinnaa fi badhaadhilleen hin jiru. Akkuma kanaan ministeerittis biyya baajet harka 54tiin dabalaniif biliyoon hedduu jechuun. Ministeerii haajaa alaarraa ammoo harka 28tiin irra jiran. Yaada kana fudhachuuf ammoo senetiin Ameerikaa harka 60 baajet kan murteessuu malee yoo senetiin hin fudhatin jechuu hin taatu. Isaniin iimeelii qabdan iimeelii keessan irratti waan durii hin beekne argitanii akka ministeerii haqaa Ameerikaa kalee jedhetti akkaawuntiin yookaan ammoo tajaajili dhaabbatii yaa'oo iimeelii fi waan akka akkaatiin namaa kennu miliyoon hedduutti bara 2014 ganna gara 3tiin dura jalqabeetiin harka guddaan hatame Raashiyaatti taate. Tanaafuyyuu ministeerii haqaa Yuunaayitid Isteets basaasota Raashiyaa lamata odeeffannoo yaa'uu hatan jedhe maqaa isaanii addunyaatti baasee barbaaduu jira. Oduu himaan bulchiinsa mootummaa Raashiyaa Dimitri Peskov immoo mootummaan isaaniitii fi dhaabbii basaas isaanii jechuu FSB waan kana himataniin kan keessi hin jiru. Odeeffannoo yaahuu tana bara 2014 jalqabanii hatani. Akka ministeerii haqaa Yuunaayitid Isteets jedhutti hojjettoota FSBtii fi lamaa fi waayil isaaniitti odeeffannoo yaahuu kan harka guddaan hate. Gamaa dhumarratti oduu ispoortii qabna. Kaaf federeeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa pireezidaantii haaraa filata. Namni har'a filatan kun dhalootaan Maadaagaskaarii Ahmadiiti. Durii pireezidaantii kubbaa miilaa biyyisaa ta'eetiin hojjechaa ture. Ahmad pireezidaantii kaaf ganna 29 federeeshinii kan bulchaa baay'isaa hayaatu moo'eetiin filatame. Filannoo tana Finfinnee ta'anii Ahmad nama harka 34tti filate, hayaatu ammoo nama harka 20tti filate. Ahmad nama ganna 57ti, abbaa ijoollee lamaati, durii leenjisaa garee kubbaa miilaa ta'ee hojjechaa bu'e. Hojii tana irraa fudhatan namni hojii tana keessumattuu iyyuu Afrikaa kubbaa miilaa Afrikaa wayyeessuuf waan hedduun hojjedhaa jedha oduu namaaf qabtanu.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. White House bajata ramadee har'aa ifa godhe jedhee eegamaa pireezidaant Tiraamp baasii waraanaaf ramadan ka dabaluu fedhan ta'uu ifatti beeksisanii jiru. Kunis ministeera dantaa alaa jalatti kan argaman gargaarsa biyyootii alaaf kennamuu fi baasii Ameerikaan dhaabbatoota sadarkaa addunyaa kan akka tokkummaa mootummootaa keessaa qabdu hanqisuun ta'aa jedhameera. Gabaasaa Siniseen ergite tigistu dhiyeessa. Xiinxaltoonni tokko tokko Yuunaayitid Isteetsi bajatii biyyoota alaatti hooxinneessite hojiin dippiloomaasii akka gaariitti deemaa yaada jedhu qaban. Kaan immoo dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman akkasumas seeratumtoota biyyattii murtaa'an dabalatee gargaarsi biyyoota alaatti godhamu xinneeffamuudha karoorfamuusaa hin balaaleffatan. Hojiiwwan Yuunaayitid Isteetsi biyya alaatti hojjettutti sadarkaa adda addaatti itti gaafatamtootaan ta'an waajjirri isaanii ministeera haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi keessa ta'e waajjira isaaniirraa bajata kutuudha karoorri jiraachuusaa erga dhagahame as of qopheessa jiran. Karoorri pireezidaant Doonaald Tiraamp gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi biyyoota alaatti gootu dudda kutuudha deemu kun hojiirra ooluuf deemaa jedha xiinxalaan VOA'n dubbise George Ingram. Kaapitool Hiil mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti sadarkaa olaanaatti hojjechaa ture. What I've heard is the cuts are likely to be in the nature of 30%. Akkan dhageetti Office of Management Budget yookiin waajjirri bulchiisa bajetaa jedhamu gara 30% kutamuuf deema. Karoorri galfame sirumaa 37% kutuu gaafata ture. Ministeerri haajaa alaa dideeti waggaa duraatti 37% hin murinaa 30 jalqabaatoo waggaa 3 keessatti garas guddisaa jedhee gaafate. Kanaafuu bajetni 30% hin kutamuu arguuf deemnaa jedhee yaada. Dhaabbileen mirga dhala namaatiif falmanii fi hojjettoonni gargaarsa irratti bobba'an karaa isaaniitiin kuni baqattoota fi akkuma addunyaatti namoota rakkina adda addaatiin saaxilamanii jiran irratti dhiibbaa guddaa fidaa jedhan. Dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman keessaa tokko kan ta'e Human Rights Watch irraa Adootii Akwee gaafiif deebii sagalee Ameerikaa wajjin karaa Skype godhe irratti waan jedhe keessaa. Civil society organizations, governments, I think are all extremely concerned. Dhaabileen siviilii an hawaasaa hedduun mootummaawwan biyyoota baay'ee cinqii guddaa keessa jiran. Sababiin itti cinqaman immoo gargaarsi hirrachuusaa qofaaf miti. Yuunaayitid Isteetsi waa'ilaa fi miseensummaa hojiiwwan bu'uuraa ta'an akka dandeettii uumuu jajjabeessuu irratti qabdu akkasumas sagaleen mirga dhala namaa kabachiisuu ilaalchisee sagaleen biyyattiin qabdu gad bu'uun qaawwi uumamuun faarumaan isaan yaaddessa. Karoorri haaraan kun deeggartootas mormitootas qaba. Warri murtii haaraa kana deeggaru qabxiin isaan dhiyeessan ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi biirokiraasii jechuunis sirna dheeraadhaa fi xaxamaa an hin barbaachisne of keessa qabaa jedhan. Akka yaada isaaniitti egaa bajatni hoo murame sirni xaxamaan kun hin xinneeffama yookaan sirii hin bada. Yeroo dheeraadhaaf dippiloomatii ta'ee tajaajilaan kennaa ture James Robert warra deeggaru keessa tokko. I think there's plenty of room to reorganize to make the State Department really a better, more efficient, more effective. Akkan yaadutti ministeerri haajaa alaa fooyyessuudhaaf akkasumas hojii quubsaa fi ga'aa ta'e akka hojjetu gochuudhaaf carraan jiraachuusaa amanuun qaba. Akka lammii Ameerikaa nama biyyoota alaa deemee tajaajila kennaa turetti yeroo ilaallu itti gaafatamtoonni sadarkaa adda addaarra jiran haala salphaa fi ifa hin taaneen akka jiraatan gochuun ni danda'ama. Maallaqni ba'us haala fooyya'een hojiirra oola. Sadarkaawwan sun hoo salphifaman maallaqni gadi akka buutaasisan jechuudha. Hojjetaan Kaapitool Hiil duraanii George Ingram karaa isaatiin koongiresiin Ameerikaa bajatii hojii dippiloomaasiitii fi gargaarsa biyyoota alaatti oolu kutuu yaada jedhu kanaan waliin simatuu jedha. Ji'oota darban keessa wanni argaa jirru miseensonni mana mareetii fi seenaataroonni gama paartii lamaanuu Dimokiraatirraayis Riippablikaanirraayis wanni dhagahaa jirru bajatii hojiidhaa fi hariiroo biyyoota alaa wajjin qabnu ittiin deemsisnu dudda kutuun fudhatama akka hin qabne jedhee kana boodas koongiresiin Ameerikaa dubbii kana qoluudhaa dhiibbaa guddaa gochuuf akka deemu tilmaama. Karaa biraatiin akka addunyaatti garee ISIS jedhamu barbadeessuudhaaf falmii godhamaa jiru irratti gargaarsi Yuunaayitid Isteetsi kennitu karoora bajata haaraa amma bahuudha deemu kanaan miidhamuuf deemaa yaadni jedhus jira. Paartii Riippablikaanirraa Seenaatar Lindsey Graham koreen kun akka beeku wanni hin barbaadu bajata ministeera haajaa alaa kutee lola ISIS wajjin godhamu moohuu akka hin dandeenye sirumaa'u ISIS kabajamuuf deemaa jedhan.
karoorri pireezidaant Doonaald Tiraamp bajetii hojiiwwan biyyoota alaatii ol gadi xinneessu kun takka ifa godhamnaan mana maree Yuunaayitid Isteets Kaapitool Hiil keessatti mormii cimaatu isa mudataa jedhamee eegama. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny har'a mana marii bakka bu'oota uummataaf akka ibsanitti labsii yeroo hatattamaa hojiirra ooluusaa uummata biyyattii 100 keessaa harka 82tu deggeree jedhan. Gama kaaniin labsii kana keessaa hangi tokko laaffataa fi hanga tokko immoo kaafamaa jira jechuun komaandi poostiin kaleessa beeksisuunsaa ni yaadatama. Paartileen mormituu maal jedhu? Koongirasa Federaalawaa Oromoof miseensa koree hojii raawwachiiftuu kataan obbo Xuruunaa Gamtaa deebii akka nuu kennaniif gaafadheera akkas jedhu. Labsii sana irratti hundaa'ee qajeelfama lakkoofsa 1ffaa 2ffaa jedhanii baasaniiru. Qajeelfama kana keessaa hamma ta'e laaffifnaa jedhan. Laaffisuu isa jedhamu kana namni gaafate hin jiru, namni waa'ee isaallee yaade hin jiru. Nus kan gaafataa jirru, uummatis kan gaafataa jiru. Labsii sana kaasuudha. Ammallee paartiin aangoorra jiru kuni gaaffii uummataa seeraan gaafatamaa jiru, nageenyaan gaafatamaa jiru, seeraan deebisaa akka hin jirretti hubadhaan. Amma fakkeenyaaf Oromiyaa haaluma qabatamaa jiru keessaa ajaja mana murtii malee nama hin qabnu yeroo jedhan waan hojiirra oolu isinitti hin fakkaata? Tasuma waan hojiirra oolu natti hin fakkaatu. Maaliif Oromiyaa keessatti labsiin yeroo hatattamaa kun utuu hin bahin duratti 2006 irraa jalqabee akka Awurooppaatti 2014 irraa jalqabeetu komaandi poostii dhaabanii namoota ari'aa fi ajjeesaa turanii, hidhaa turanii. Kanaaf dhugaa waan hojiirra oolu hin fakkaatu. Ammuma dheengaddaa kanallee namoota hidhanii leenjifneerra jedhanii baasan deebisaniitu hidhaa turan. Kan biraa immoo namoota qaamni seeraa mana murtii bilisa jedhee gadhiise komaandi poostii inni jedhamu kuni seeraan ala deebisee qabee hidhaa jira. Akka fakkeenyaatti godina Buunnoo Beddellee namoota 16 aanaa gachiirra sassabamanii hidhamanii keessaa manni murtii namoota 11 gadhiisee yeroo jedhu namoota 11 sana komaandi poostiin fudhatee bakka inni buuse amma yoonaatti illee hin beekamu. Kan biraas jiru godina Shawaa Lixaa keessaa namoota garaa dorgomtoota keenya filannoo darbee irratti dorgomaa turan qabanii hidhaa turaniiru. Maqaa isaanii dha'uudhaaf hin danda'ama. Fakkeenyaaf Taaddasaa Taggaayee, Katamaa Daadhii, Biraanuu Dhaabaa, Damee Badhaadhaa, Addunyaa Dibaabaa, Tashoomaa Dirribaa fa'aa warra jedhaman fa'aa qabanii hidhaa jiru. Kana duwwaatu hin ta'in bulee keessa namoota dorgomtoota keenya miseensa keenya ta'an ammallee ari'anii qabanii hidhaa jiru. Kanaaf kun dhugama dubbachuudhaaf waan hojiirra oolu yookaan immoo waan abdachiisu natti hin fakkaatu. Warri bulee horaadhaa hidhaman immoo eenyudha? Maqaa isaanii ammaaf hin qabanne dorgomtoota keenya turanii fi miseensota koree godinaa paartii keenyaa warra ta'anidha. Qabanii fuudhanii deemanii mana hidhaatti. Kan biraa wanti kaafameera jedhame keessaa tokko leenjii haaromsaa hafeeraa jedhu. Silumayyuu leenjiin sun kaayyoo hin qabu. Namoota dhimma adda addaa hanna irratti raawwatan yookaan balleessaa yakka adda addaa raawwatan jara leenjisuu dhiisanii jara qabanii hidhuu dhiisaniitu miseensota keenya fi lammiilee keenya namoota yakka hin raawwanne giddugaleessa ta'anii jiraataa turan hidhaa turan. Warra leenjifamee deebi'an jedhamanii sertifikeetiin illee kennameefi ragaan kennameefi illee jedhee deebisanii qabanii hidhaa jiru. Isa kaan hojiitti deebi'u jedhanii isa murteessan. Fakkeenyaaf akka obbo Daggabaas Waaqbayyaa fa'aa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii amma yoonaatti hojiitti hin deebine asiifachi rakkataa jira. Maatiinsaa beela'aa jira. Inni rakkataa sodaa keessa galee jira. Obbo Dhaabaa Cufaafaa abukaattoo hidhamtoota gara 400 ta'aniiti. Hojii kan dhuunfaa isaaniiti kan isaan hojjetanuu torbee darbe keessa bakka hojii isaanii irraa qabaniitu sa'aatii 5 ol hidhanii deebisanii immoo gadhiisanii kana booddee carraan isaanii maal ta'uu akka danda'u illee hin beeknu. Sartifikeetii fudhatanii bahan obbo Daggabaas Waaqayyaas isaanis sartifikeetii fudhatanii hojiitti deebitu jedhanii kan deemanii hamma yoonaatti hojiitti hin deebine.
waan akkanaaf raawwataa waan jiranuufi wanti isaan dubbatanuu fi wanti isaan hojjetan tasuma waan hin argineef abdii qaba jedhee itti namanuuni. Kan biraa hin ka'aa jedhamee qabxiin ka'ee naannoo misoomaa diinagdee investimentii wajjiniin dhaabbattoonni wal qabatanii jiranii galgala sa'aatii 12 hamma barii sa'aatii 12 namoota barbaachisoo ta'aniif ka'eeraa jedha. Ammam gargaara kun? Dhumaan gargaaru silumayyuu waan akkanaa labsuu kan danda'an caasaa isaanii uummati ka'ee harkaa firfirsee jedhee deebisanii suphachuudhaaf waan yaadanii ka'an yookaan immoo itti qabanii nama rukutuudhaaf, nama ajjeesuudhaaf, nama hidhuudhaaf, hiraaruudhaaf qajeelfama sana baasan malee dhugama dubbachuudhaaf ammallee wanti inni hiikaa namaa kennu waan jirus miti. Mootummaan kuni paartiin aangoorra jiru kuni ummataa wajjin paartilee mormitootaa wajjin walamantaa uumaa hin jiru ammallee. Walabummaa uummanni odeeffannoo argachuu qabu daangesseera jedhame kan komeen irratti dhiyaataa ture waa'ee reediyoo, televezyiinii, suuraa wanta adda addaa marsariitii hawaasaarraa ilaaluu inni kun ka'uu isaati kan dubbatame. Silumayyuu miidiyaa adda addaa uummata biraa akka hin geenye dhorkachuu balleessuu jechuun uummati akka jireenya hin jiraanne gochuudha. Nyaataaf dhugaatii uffachuu duwwaatu hin ta'in namni odeeffannoo hin barbaada. Odeeffannoo immoo miidiyaa bilisa ta'e irraa waan barbaaduufi tokkoffaa guutummaa guutuutti biyya kana keessatti labsiin sun yookaan qajeelfamni sun akkuma hannaatti mana namaa irratti ol ba'anii mana namaa keessa galanii diishii namaa buqqisanii risiivarii namaa fudhatanii mana ofiitti galanii gabaarra baasanii haala kanaan hidhattooti isaanii keettoon isaanii saamicha irratti akkas jarri bobba'an gargaare malee wanti faayidaa baase hin jiru ture durumaan durseellee. Labsiin yeroo hatattamaa kun yoom ka'aa kan jedhudha. Gaaffiin kun kaleessa kan dhiyaatee fi itti gaafatamaan komaand poost obbo Siraaj Fageessaa. Isa kana mana maree bakka bu'oota uummataatu murteessaa jedhan. Akka gaaffii keenyaatti akka paartii keenyatti labsiin kun yoom ka'aatu hin ta'in ammaaf ammatti haa ka'uudha. Ammaaf ammatti yoo ka'e malee labsiin sun mataansaa sirna jaraa wajjin fudhatee deemuudhaaf danda'a. Maaliif jennaan ummati kana caalaa obsuu hin danda'u ta'a. Biyya kana keessatti diimokiraasiidha kan barbaachisu malee labsii akkanaa cuqqaallaa akkanaa yookaan immoo uddeellaa akkanaa waan hin taaneef ofumaa isaaniiti jedhanii ammaaf ammatti labsii sana yoo kaasan gaariidha. Paartiin keenya silumayyuu caasaa keenya keessa deemnee caasaa keenya deebifnee ijaarrannee ummataa wajjin miseensota keenya wajjin mari'achuu akka dandeenyu ummati akkamitti faayidaa isaa eeggachuu akka danda'u biyya isaa eeggachuu akka danda'u mirga isaa eeggachuu akka danda'u barsiisuu waan barbaannuu fi labsiin sun yoom ka'aatu hin ta'in ammaaf ammatti akka ka'u jarumayyuu gorsa kennuufii barbaannani. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny har'a mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa kennaniin labsii hatattamaa kun hojiirra akka turuu fi uummata keenya nu deeggaraa jedhanii dubbatu. Akkamitti ilaaltu isin? Duraan dursee ragaa akkanaa akkamitti argachuu akka danda'anu baay'ee rakkisaadha. Ragaa akkanarratti hundaa'anii kerkeddoo hidhaa mootummaa waan labsii uummata rakkisu irratti murtee kennuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Seeraa fi heera eegnee deemna mootummaan jedhu yoo jiraatee jedhe. Kanaaf gaaffii uummataa ammallee wanti deebisee hin jiru. Uummati karaa adda addaatiin kan inni ibsaa jiru. Labsiin suni nuufa dheeratu yookaan immoo nuufa laafatu hin ta'in nurraa haa ka'uudha. Kana kaasuu irratti dubbachuutu irra jira yookaan kana kaasuudhaaf qophaa'uutu irra ture malee haasaan isaanii suni fudhatama waan qabu natti hin fakkaatu. Qorannaan akkanaa kan geggeeffamuun irra jiru tokkoffaa isaan ifatti ta'uutu irra jira. Labsiin itti labsamee ibsi irratti kennamee jaarmiyaan tokko yookaan immoo dhaabbatni tokko irratti dhaabbatee qormaata sana geggeessuutu irra jira malee calma jedhamee harka lafa jalaatiin kana dubbachuun rakkisaadha. Akkuma beekamu Addawaawiin guddinni keenya 111 jedha, alii 9 jedha, alii 12 jedha. Haaluma sanaan waan dubbatan malee ifaan ifatti ba'ee ragaa isaan funaanan hin dhageenye
yoo ragaan kun fudhannames gamtokkee duudhaan utuu hin ta'in qaamni adda addaa keessatti bobba'ee qorannoo geggeesse malee amanamummaa hin qabu, fudhatamaa hin qabu. Obbo Xuruna Gamtaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. VOA'n carraanaa kenneefis galatoomaa. Itoophiyaa fixachuu jira. Mataa oduu xiqqaa tokko irra deebi'ee isinitti hima. Muummeen ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny arwaan mootummaan isaanii ji'a hedduu keessatti hojjeta paarlaamaa gabaasa dhiyeesse. Kana keessaa tokko hariyyummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa waliin qabdu irrattii fi labsii muddamsuu baasan irratti waan gargaraa dubbate. Waraanni Somaaleetii shiftaan garbaaf galaan irraa doonii saamaan ardhaa walitti tokkosanii namni lamman madaa'e. Warri madaa'e kun magaalaa Haaboo jedhan keessatti madaa'e. Humni galaan Somaaleetii fi shiftaa doonii gaazii baatee deemsaamanitti fa'uu fi fa'uu dhoowwachuu irratti wal lolanii namni lama madaa'e. Waajjirri Koongireesii waajjirri qarqaarsa maallaqa addunyaa IMF Paaris Faransaay jiru keessatti bombiin tokkaate namni tokko madaa'e. Sun maleellee namii fi manneen illee ammatti homan ta'an akka jechitti gaafatamtu IMF Christian Lagarditti tunini hojii sodaataan biyya nagaa dhowwuuf hojjetu. Abbootiin seeraa mana murtii federaalaa Yuunaayitid Isteet ammallee murtii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyi musliimaa jakeessa nama Ameerikaa dhufuu dhowwuu fi viizaa kennuufillee baasii irratti didan. Doonaald Tiraamp eegee mana murtii godina Siyaatil hajaji isaa fudhachuu didee eegee oliyyannool irratti didaniin duubatti seeri kan wayyeessee baasee jedhee ammallee seeri kun seera Ameerikaan bultuuni alaa jedhanii irratti didanii mataan oduu kanuma. raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700 meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,835 11,900 11,965 12,110 12,140 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruun walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.